sodaa rabbi irra akka tasa mixii lafattiin ajjeefneef qubaan lafarra deema jedhe. Namni waa hatee isa jedheen namichi. Namni nama duratti gaarii ta'e erga namarraa gore sodaa rabbiin qabne akka waan nama saalfatee rabbiirraa saalfatuu dhabe. Yoo mana keessallee huccuu dhiitu, yoo waa dalaydu, uffata iyyuu ofirraan baastu, uffata silaa namni dalagaan mana keessatti hojjetu hin godhattu. Bari yoo ati hin jirrellee allaattii mukarra jirtu saalfadhee huccuu sattaradhe jette. Addiinu wasat diinan nabii jiddu galeessa. Yoo waan tokko namni tafriixa ta'e ofirratti jabeesse waan biraa dho'isaa jiraa beekaa jedhe. Galmasaar Official. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ilaala namatti gaarii taatee yoo namarraa adda baate nama badaan ta'in gaaromina kee yeroo adda jirtu keessa barbaadi. Dalagaan sadii cimtuu jedhe Imaamu Shaafi'iin. Aljuudu fi qilla, yeroo waa takka hin qabne ufii keetiifuu dhabaadha, ufii arjaadha. Wal khawfu fi khulwa, yeroo namarraa adda baate rabbi eeggatuun, rabbi sodaatuun dalagaa cimtuudha. Wal istiqaamatu calaa minhaja alhaqqi amaama alfitan, mokkorri tokko yoo namatti argame diin irratti sabaata godhatuun dalagaa cimtuudha. Namni nama duratti gaarii ta'e erga namarraa gore sodaa rabbiin qabne akka waan nama saalfatee rabbiirraa saalfatuu dhabeeti. Dargaggeessa tokkotu intala wahii fuudhee manatti galfate. Intala tanarraa gandi hammeenyan isii dubbatan. Namichi hin beeyne garuu aga isitti dabalame kaanat caabidatan, ibaadaa keessatti cimtuudha. Yoo inni alarraa dhufu hunda isii sujuuddu, isii salaattu arga. Akka namni jedhuu miti haati manaa kiyya nama gaariidha jedhee qalbii isaa keessatti yaade. Yoo inni galu hunda hin salaatti, ibaadaa irratti cimtuudha. In ajaa'ibsiifate. Hisdiidhaaf gandi intala hammeenyan dubbata malee isiin nama gaariidha jedhee qalbii keessatti raggahe jedhe. Osoo akkanaan beekuu yoo mana keessallee huccuu dhiitu, yoo waa dalaydu, uffata iyyuu ofirraan baastu, uffata silaa namni dalagaan mana keessatti hojjetu hin godhattu, guutuu shaffanattee hijaaba godhattee dalaydu. Mana keessa jirtaa kana ofirraa kaa'ii huccuu laaftuun dalagi jedhaan. Bari yoo ati hin jirrellee allaattii mukarra jirtu saalfadhee huccuu sattaradhe jetteen. Mana keessa jirtaa allaattiin ajnabii miti, maal irraa saalfattaa miti. Allaattii ari'ee yeroo hunda allaattii masaalfadhi jetteen. Akka godhu dhabee muka allaattiin gubbaa teettu kana iyyuu muruu qaba jedhe. Muka kutee dhabama godhe. Osoo akkanaan jiran gaafa tokko osoo galuuf deemu bar haati mana keetii ganda ebeluu jirti jedhaniin. Tole jedhee yoo itti ol seenee ulaa rukutu jarri eenyu hin beeyne. Yoo ulaa duraa banan haati mana isaa ka allaattii saalfadhe jettu sun huccuu butaantii muraasa wahiitiin dhiira jidduu teetti jedhe. Rifadhee waan godhu dhabee dubbatuu dadhabee isillee dhiisee, manallee dhiisee, dalagallee dhiisee ganda sanii bahe.